kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanelii kana egaan yeroo adda addaatti dabalii mindaatiin wal qabatee wantoota adda addaa isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Dabalii mindaa hojjettoota mootummaa yeroo ammaa kana dhadhaa abidda buute ta'ee jiru wal qabatee yaadolee adda addaa dhiyeessaa tureera. Egaan walumaa galatti mootummaan dabalii mindaa akka taasifamu miidiyaa irratti ba'ee odeeffannoo kennee ture. Miidiyaa irratti ba'amee odeeffannoon erga kennamee booda duubni isaa gaafa ilaalamu mootummaan hojjettoota isaa gabaabumatti dararaa waan jiru yookaan immoo miidhuudhaaf karoorfatee waan ba'e fakkeesseera jechuudha. Waa'een dabalii mindaa kana yommuu jedhu mindaa hin dabalamne irratti tokkoffaa mindaan dabalameera. Dachaa 300 dabalameera jedhamee miidiyaa irratti haalli jalqabuma irratti dubbatamee jira. Isa kana sababeeffachuudhaan daldaltoonni meeshaalee adda addaa xiqqaadhaa amma guddaa irratti gatii gabaa dabaluun isaanii ifaadha jechuudha. Mootummaanis isa kana ni beekaa. Qaamni mootummaa sadarkaa ministeeraatii hamma sadarkaa gandaatti jiru kana ni beeka. Haa ta'uyyuu malee hojjetaa mootummaa irra rakkoo maaltu ga'e yookaan immoo falli furmaata isaa maal kan jedhu deebii kennuurraa gabaa al tokko bal'eessaniiru ofii dubbatanii mindaa hin daballa jedhanii waan haasa'aniif daldalaan yookaan immoo kan meeshaalee adda addaa fidee uummataaf dhiyeessu silayyuu kana eeggata waan ta'eef carraa kanatti fayyadamuudhaan dabalii gabaa taasisaniiru. Daldalaan maal sababeeffatee dabaluu akka danda'u osoo beekanii dubbatanii. Haa ta'uyyuu malee hojjetaan mootummaa dararaa guddaa keessatti kufee jira. Isa kanaaf furmaanni isaa maalidha kan jedhu waliin mari'achuudhaan miidiyaa kanarratti yaadota adda addaa walii kaasuudhaan keessaayyuu miidiyaa dhimma kana dubbatee yookaan immoo mootummaa biraan ga'uu danda'u akkasumas immoo barsiisotaa fi hojjettoota mootummaa akka guutuu biyyaatti jiran iddoo tokkotti walitti fiduudhaan rakkoolee kana waliin dubbachuudhaan furmaata itti kennuu miidiyaa danda'u tokko hundeessuun barbaachisaadha. Kana yommuu jedhu miidiyaa mootummaa irratti uummata kakaasu yookaan immoo mootummaa fi hojjettoota mootummaa walitti buusu jechuu osoo hin taane akka biyyaatti qaamoleen dhimma kanaaf dhaabbatan ni jiru. Haa jiraatan iyyuu malee hojjetaa mootummaatiif waa tokkollee bu'aa buusuu hin dandeenye. Dhaabbanni koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waldaaleen hojjettoota mootummaa Itoophiyaa fakkeenyaaf waldaan barsiisaa jira. Hojjettoonni mootummaa kanneen biroonis siivil servaantiin kan mirga hojjettoota waliigalaa falmus ni jira. Haa ta'uyyuu malee hangamatti mootummaadhaaf yaada bilchaataa dhiyeessanii hojjetaan mootummaa akkamitti akka miidhamaa jiru yaada bilchaataa dhiyeessanii amansiisanii hojjetaa mootummaatiif furmaata tokko fiduu hin dandeenye hangamatti. Kanarraa kan ka'e hojjetaan mootummaa dararaa cimaa keessa galee jira jechuudha. Barsiisaa dabalatee hojjetaan mootummaa kamiyyuu rakkina keessa jira malee hojjetaan mootummaa tokkoof tolee tokkoof kan itti badee hin jiru. Walumaa gala kaffaltii ji'aa argachuudhaan jireenya isaa kan gaggeeffatu jireenya du'aa wal qixxee jiraachuu isaa namni hundi ni beeka jechuudha. So sababa kanaaf hojjetaan mootummaa kamiyyuu mariin yookaan immoo ni barbaachisa. Miidiyaa tokko irratti wal qindeessuudhaan miidiyaa dhimma kanaaf dhaabbate hundeessuudhaan waliin mari'achuudhaan karaa itti mootummaa biraan rakkoo gama dinagdeetiin jiru yaada bilchaataadhaan biraan gahachuun danda'amu akka guutuu biyyaatti waliin mari'atame miidiyaa tokko hundeessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akka miidiyaa kanaatti hojjettoota mootummaa fedhii fi dandeettii qaban walitti qindeessuudhaan miidiyaan tokko qophaa'e miidiyaa sanarratti bal'inaan yaada keenya ibsachuu qabna kan jedhu yaada qaba. Komentii jalatti yaada keessan nuuf barreessaa.
namootni wal qindeessuudhaan dhaabbanni mirga namoota Itoophiyaas, waldaan barsiisaas, waldaan itti gaafatamtoonni sadarkaalee adda addaatti siivil sarvaantiidhaaf dubbachuuf hin danda'u jedhamanii jiranis waan tokkollee bu'aa buusuu hin dandeenye waan ta'eef wal qindeessuun dirqama, wal ijaaruun dirqama ta'a jechuudha. Isa kanaaf yaada keessan asirratti dhiyeessaatii maal gochuu akka qabnu, akkamittiin mari'annee miidiyaa tokko hundeessinee miidiyaa tokkoon immoo komii keenya, yaada keenya miidiyaa beekamtii guddaa qabu tokko hundeessinee komii keenyaaf yaada keenya karaa ittiin mootummaa biraan geenyu, akkamittiin immoo gara fuulduraatti walii wajjiniin deemuu akka dandeenyu, hojjetaan akka guutuu biyyaatti jiru kan irratti mari'atu miidiyaan tokko akka hundaa'uuf yaadamee kan jiru jechuudha. Yaada kana bilcheessuudhaaf yookaan immoo itti adeemuudhaaf isin maal jettu? Yaada fudhatamaadha jettu taanaan komentii irratti yaada keessan barreessaatii namoonni muraasni wal qindeessinee yaada kana kaasneerra. Yaada kana irratti immoo hojjetoota guutuu biyyaa walitti waamuudhaan fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa irratti wanti kun yoo jalqabame naannolee biroollee dabalannee aanaleerraa, godinaaleerraa nama tokkos ta'u lamas ta'u bifa waliin kennuu hin danda'amu qindoofne miidiyaa tokko hundeessinee qaamoleen hundumtuu akka aanaatti akka godinaatti yaada waliif dabarsaa deemuudhaan rakkoolee keenya karaatti mootummaa biraan gahachuu dandeenyu irratti kan mari'annu ta'a jechuudha. Kanaaf waldaan barsiisaallee yaada kana hordofuudhaan kanaan dura adeemsa adeemee ture hin beekna waa'ee mindaa hojjetaa mootummaa isa yeroo ammaa kana qofa miti. Mindaan ji'a 9 duraan akka kabajamoo ministeeraa Dr. Abiy gara aangootti dhufaniin daballee mindaa taasifame irratti kan ji'a 9 waanuma ifa jiru mootummaa biraa qabna jechuudha. Isallee waldaan barsiisaa hamma ta'e itti deemee ture garuu xumurarraan nuuf gahuu hin dandeenye. Rakkooleen kanaaf kana fakkaatan hedduutu jiru. Rakkoolee kanaaf mari'achuun dirqama ta'a. Iddoo itti wal agarru qilleensa irratti miidiyaa qilleensa irraa tokko wal arguun waliin mari'achuun dirqama waan ta'uuf yaada kana sheer waliif godhaa, wal biraan gahaa. Har'aaf yaaduma kana isin biraaf gahuudhaaf karaa toora yuutuubii kootiitiin mul'adhe kophaa koon dhiyeesse otoo hin taane yaada kana namoota waliin mari'annee orgaanaayiz gochaa jirra. Isin immoo yaada keessan hin barbaanna kan nu deemsisa jettan yoo ta'e miidiyaa dhaabbataa tokko qabaannee waliin hojjetaa mootummaa guutuu biyyaatti jiru haasa'uu qaba, waliin yaada sheer gochuudhaan waliin socho'uu qaba kan jedhu kanarratti yaada keessan nuuf dhiyeessa. Yeroo itti aanu yaada kan biraa kanaan wal qabate isiniif qabadhee ni yaadda. Har'a kanaaf waan hordoftaniif yaada isin naaf kennitan fudhadhee hojiirra nan oolcha. Namoota wajjiniin qindeessina hanga ammaatti waan hordoftaniif galatooma. Thank you. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.